argaa jirtanii hordoftoota kee jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan alaamni saalamni keessan nagaa isiniin jedha dalagaa naafiyaan akkami maashaallah tabarakallah qoriin tun hedduu akka bareeda akkuma argaa jirtan taana isin tun jabduudha itti aansee mootu tuni xiqqoo sanarra jirti jechuudha lamaanuu bareeda ayina tokkotti barbaadame egaa akkam jirtan isiniin jedheetiin jira qajeellumaan gara viidiyootti isin dabarsaa neetworkiin baay'ee akka rakkisaa ta'ee jira kanaaf amma osoo haasawaan baay'isi meeshaa kana isinitti agarsiisee as birallee uffanni tokko jira. Egas booda isallee isinitti agarsiise jechuudha. Turtiin biyya sana gadhumaatti nama naa ta'uu yoo deeqaan dheerate neetworkiin hin dalagu. Amma qajeellumaan masoobii kanarraa ka'a. Hordoftoota kee gara meeshaatti yoo dabarree haati meeshaa kana yookaan obboleettiin tiita meeshaa kana bichisiiste tuni meeshaa isii baay'ee meeshaa hedduu baay'ina qabu dura biteeti garuu wadhaa fi waan akka meeshaa aadaa kana amma itti dabaleef jechuudha. Dura wadhaa manaa jette deebitee meeshaa masooba kanneen itti dabalatte maashaallah masoobii kana yeroo bitu nama hedduun ol dhabee dhugaa isin jedha jechuun masoobiin guuta viidiyoo illee gadi isin dhiisee jira gabaa sanarra garuu ta'an filadhe kana anuu hin beeku jechuun wadhaa yeroo tokko hawwatatu beeka jechuudha. Garuu haga beekurraa haga natti tolterraa tana filadhe yoo an bituuf maallaqa itti kennu namni biraan irratti dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuu bita jedhanii gabalee gabalee namni biraatti iyyuu ilaala jechuudha. Dafee wanni keessa kaa'e madaabaraa keessa kaa'e maashaallah safeedii sallee kun wajjumaan biteefii jira. Tana fakkaatti jiddu galeetti soraaf illee taati biddeena illee baafatuuf taati garuu namni eelee ifaa qabdan ta'e ittiin baafatan haphiisan malee kun itti uffata jechuudha. Eelee ifaa sanarratti haphiisan bitadhaa isiniin jedha. Egaa safeedii tana qarshii 500 bitee jira hordoftoota iyya kanuma ta'ee kaa'uudhaan isaa shafshafaa qarshii 300 illee jira 350 illee jira. Tana garuu akkuma filadhatti bareeda qarshii 500 bitee jira. Itti aansee keessa illee kana isinitti agarsiisa. Kun akkuma argitan kana hodhaan isii maashaallah baay'ee guddaa miti baay'ee xiqqoo miti jechuudha. Wanni guddaan isin beekuu qabdan masoobii gizee bitattan masoobii aynaa hedduu jira. Maallaqni isaa guddaaf xiqqeen irratti illee hundaaya akkasumatti illee wadha irratti illee hundaaya. Wadhammaan kun katuree jedhee fakkeenyaaf asii agasii katuree irratti haarawa jalqabanii kan gurgurantu jiru jechuudha. Waan iji kiyyaan arge waan akkasii yoo ta'e inni qannasaa akka kana ol dabalullee jechuun amma maashaallah wallahi hedduu akka bareeda garaan isii keessa bakka diriiraadha. Wadhaan isallee xiqqi jechuudha. Hordoftoota kiyyaa qarshii 2500 biteefii jira. Haga 3200 jira guddaan jechuudha. Akkasumallee haga 2000 jira haga 1800 illee jira. Wadhaan isaa gabbaan hundaafuu tana 2500 bitee kana ol illee jira. Tun jiddu galeettidha jechuudha. Egaa kanatti aansee asumaan tadaabbootu illee hedduu akka wannidha. Jabaattudha jechuun kan hodhamee lafa taa'ee jira yeroo baay'ee gabaanaarra ta'ee kan hodhaan isaa ture fa'aa jira inni lallaafa jechuudha. Tun hedduu jajjabaatudha. Qabannaan isii sandiqqoo isina xiqqaattee garuu hodhaan isaa bareeda waan ta'eef qabannaan rakkoo qabu jedhitanii filadhe. Kun garaan isaa keessallee akkana jira. Yeroo tokko immoo nama gabaatti kaleessa ka arge keessi isaa kun halluu biraatiin hojjetame kun akkanatti bareedee hojjetama. Tokko jalli isaa kun wanni wiixaan kan hojjetame gubbaan isaa akkana jechuudha. Saniin beeksisii godhuun barbaachisaadha. Tana qarshii 1,800 biteefii jira isin jedha. Egaa itti aansee azza lamaatu jira. Distii abbaa lakkoofsa lamaatu jira zabitiin distii adiidha kana. Kun kana fakkaata waan agarsiisu hin jiru. Kan yeroo kamuu bitaa jiru. Qarshii 2,800 bitaa jiru jechuudha hordoftoota kiyyaa gaafadhaan kana. Ofirraa immoo hin beeku yoo dabale isinitti himaa kan isinitti himu saafa kana kanaan durallee bitee jira. Ol fuudhee agarsiisuu jedhu qabna irraa ta'e saafa kana yeroo baay'ee onlaayinitti illee ni arga. Waan ajaa'ibaati jechuudha hundaafuu. Tuni giddu galeettidha qarshii 400 biteefi maashaallah. Saafaan kun garuu jechuudha normaalii yoo ilaalle ani kan gisee inni dhufe bite akkuma inni dhufe 200 ture saafaan kuni ka ammaatiif ka duraan tokko miti jechuudha. Diqqoo ka duraan sanirra anasti godhanii hojjetanii furriin isaallee akka ka duraanii sanii miti garuu ka amma gabaarra jiru hunduu kun tokkoffaa lammaffaan qabu. Egaa dhiifama isiniin jedha sagalee akka harawaatti eega duraa sunni wacni garaagaraa keessi inni dhiqqoollee daqiiqallee gabaabsuuf jecha ispiidiitti dabale neetworkiin baay'ee rakkisaadha viidiyoon nama baay'ee biratti hafe sababa neetworkii saafaa bal'aa kana isa tokkoffaa ta'e bal'aa jechuun guddina irraa tokkoffaa kana lamatti bitee fi qarshii 500 xiqqoo san 400 saafaan kun ka duraaniitti irra xiqqoo haphatee dhufe malee gatiin isaa tokkuma jechuudha.
itti aansee saanii tana ta'uuti taatu ayina garaagaraatiin jirti isii lamatti na dabali jettee jirti obboleettiin tee dura meeshaa na biraa qabdi isa lama dhibba sadi hin dabalee fi meeshaa aadallee kun qorii lama takka jabduu takka likkanya naan jette lamaan isiitu dhiqqoof guddoon qoriin gatiin garaagarummaan qabu qarshii 2,700 2,700 hojjechiisee fi jira fal'aana kana ofii kiyyaa kanatti hojjechiiftee maaliif jennaan yoo barbaadan irraa baastanii qulqulleessanii dhixxanii itti deeffattanii rakkoon qabu kanatu irra bareedaadha jechuudha hodhame sanirra onni garaagara keessa ugasseen dhadhaa ta'ee bassoo ta'e irraa baastanii kana qulqulleeffatanii itti deebitanii 150 jechuudha fal'aana addatti maashaallah tabaarakallaa qamisiiwwan kana hedduu takka jaaladha qamisiin akka gisee duraa bitu san ta'e kun carqii jechuudha yabbuudha isiin garuu haphii ta'ee ka asmaraa hin qabne naan jette isa hin dhabee ka jirullee wuxilibsiin isaa gaggabaabaadha jechuudha nama saalfachiisaa carqiiwwan sunniin kanaaf kana bitee fi ayina lamatti tunillee hedduu takka jaaladhe kunuuni argitanii qayyaradheetiin isinitti agarsiisa akka itti toluuf jecha isallee godhadheetiin itti agarsiisa jechuudha hordoftoota kiyyaa kunoo kana fakkaata halluun kun baay'ee takkanatti bareede abbaa barbaadanitti ta'a jechuudha kun bal'aadha maasaraa qaba gubbarraan illee yoo barbaadan namoonni waan akkana barbaadan hijaaba isa fakkaatu wajji maashii godhee isinii bituu danda'a jechuudha qamisiiwwan kun hedduu takka babbareedanii egaa kana ta'ee ka diqqoo saasaa jedhu ni jira diqqoo haphatu kana qarshii 1,990 firee lamatti bitee fi jira nama kamittuu ta'a hatta nama harma hosuuf illee ta'a jechuudha afaan irraa laastikii qaba waan ta'eef maashaallah tabaarakallaa itti aansee ammallee isinitti agarsiisa egaa itti aansee mootu shurraabii tana harmeetii yanaan jette shurraabii isiin suuraan ergite akka tasaa ta'e isiin argadhe garuu hin argamtu shurraabiin tuni dhugaa dubbachuuf anatti hedduu akkanatti tolte anattu jechuudha bakka godhadhu si gooti waan akka ta'een beeku lallaafti baay'ee akka namatti tolti shurraabii dhiyeenya tana bitte saniin takka taatee tun garuu yoo godhatan bakka waan namatti tolu waan akka ta'een beeku waan laafaa waan ta'eef ta'uu ni mala hedduu bareeda qarshii 900 biteef jira jechuudha kana ta'e ka diqqoo haphatuun jira 750 kana garuu 900 bitee hin argamu yeroo baay'ee itti aansee mootu qamisiiwwan asmaraa ka dhiyoo tana bitaa ture san amma halluu kana guyyaa jalqabaa san bitee ture itti aansee hadhallee kunoo bitee fi jira qamisii asmaraa kana sadii naan jettee jirti qamisiiwwan kana hedduu bareeda garaagarummaa qaba garuu jechuudha gabaarra kafannifamee jiru sun namni argitanii bikeessa namni jirtan wuxilibsiin isaa gaggabaabaadha jechuudha kunniin kan amma bitaa jiru kun wuxilibsiin isaa hagada kan aggaa kanallee halluu deengaddaa fuudhee tun diqqoo isii halluu deengaddaatti dhiqqoomatti dhiyaatte garuu Hawabaan isii diqqoo isii hin jajjabaatti ni gugurdata akka nama gugurdatu baay'ee osoo hin ta'in halluu fi jaaladhe fuudhe jechuudha kunoo yeroo sadiitti fuudhee fi jira asmaraa kanneen kunoo akkuma argitan kana sadii masaraa isaati kanatti immoo lama fuudhee fi kootii kana yookaan shurraabii tana baay'ee takkanatti toltee jirti itti aansee kana shurraabii hawwataa yoo barbaadan haga qarshii 3,000 wanni babbareedni fufurdaan jira jechuudha tunniin illee bareeda ishiitii gubbarraan uffatamti garuu shurraabiin babal'aawwan illee jira isin jechuu barbaadeet itti aansee shaarpii kana shananoo akkasuma naafit naan jette maashaallah halluun tun baay'ee takkanatti toltee jirti kunoo kana fakkaata fadhe isinitti agarsiisa garuu mootu obarluukii hin dhoofneef inshaallah obarluukii dhoofsisaaf malee ni yaati jechuudha akkanatti hundi keessanuu ni beektanii shaarbii gizee binnu obarluukii ofii dhoofsifanna jechuudha ka isii kanallee egaa bituun kiyyaan oolle obarluukii gaaf tokko deemeen gizee meeshaa bitu obarluukii dhoofsisaaf jechuudha caafii isaa hundasaatu obarluukii hin goone akkuma bitee fidetti jira maashaallah tokko isinitti agarsiise malee halluu garaagara jira fireeshanii bakka takkatti kunoo akkuma argitan kana hidhamee gurgurama egaa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota qarshiin isaa qarshii 650 viidiyoon kiyya kana fakkaata halkan gaarii qabaadha